Bakka ajaa'ibsiisaa kanatti sirna amantaa naamusa qajeelfamaa akkaataa uffannaa kan bu'uureffate waan ta'eef akka barannetti qaama keenya uffannaa agarsiisu uffachuun dhorkaadha. Kanaan alatti qajeelfamni uffannaa dhiirotaafis tarreeffame hagas cimaa miti. Dubartoonni garuu akkaataa amanticha ajajuun dirqama sirna uffannaa rifeensa mataa dhoksu uffachuun kan isaan irraa eegamu yoo ta'u, sirna uffannaa qaama isaanii agarsiisuu fi boca qaama isaanii cimsee agarsiisu uffachuun gonkumaa hin eeyyamamu. Kun dubartootaaf qofa osoo hin taane dhiirotaafis immoo surrii gabaabaa yookiin qumxaa fi tiishartiin hin eeyyamamu. Masjida kana keessatti dhiirrii fi dubartiin harka wal qabatanii deemuu akkasumas qaama wal tiksisuun yookiin wal haammachuun hin eeyyamamu. Masjida kana daawwachuuf karaa toora intarneetii yookiin marsabiitiin wayitaa galmaan koodii QR'n isiniif kan kennamu yoo ta'u, wayita seenanittis koodicha agarsiisuun sakatta'insi nageenya barbaachisaa ta'e erga taasifameen booda akka seentan kan eeyyamamu. Seenaa guutuu kana Mashaalaqyaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.